Suuraan bukkeetti argitan kana kuni nama du'edha. Suudi Arabiyaa keessatti isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaa koote obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii rabbi inni mana keessanii maatii keessan biraa nagaa sin baase nagaadhaan maatii keessanitti sinaagashu yaa obboloota kiyyaa. Baay'ee waan nama gaddisiisu viidiyoo isaa asirratti poosti gochuudhaaf xiqqoo seerri yuutuubii illee naaf hin eeyyamu. Muuziqaa of jalaa qaba. Muuziqaa boo'ichaa of jalaa qaba. Mucaan kun Suudi Arabiyaa keessaa kan viidiyoo isaa waraabee poosti godhe jechaadha. Suuraa amma bukkeetti argisiise tokkoffaa irratti isinitti argisiise kana reeffa isaa suura kaase. Mucaan kun karaa adeemaa jira. Otoo karaa adeemaa jiru reeffa obboleessa keenyaa lafatti argee aduun kan gube reeffisaa gaara keessatti jedhee tarii qoonqorraan kan ga'e du'uu danda'a jedhee tarii baqa waan inni itti du'e yookaan beela'ee waan ta'een du'ee jedhaa jira jechaadha. Lammiin keenya ijoolleen keenya shamarranis ta'e dhiiras ta'e bakkuma argitetti lubbuu ishii ba'atii oola. Maal akka ta'e hin beeku. Abaarsa maalii akka ta'e baqa. Anuma Itoophiyaa keenyaa kana ta'u waan biyya hundaa ta'u waan waan sanaaf hin galle waan hundumaaf waaqayyo sinaa eegu sinaa tiksu siniin jedha. Fuula feesbuukii kiyyaatiin poostii godheen ture. Tarii yoo namoonni akkasittiin beekan yoo jiraatanii iyyaa keessaa beekan yoo argan jedhan. Garuu eenyu isaarratti gimmaashi fuula isaa kan mul'atu xiqqoo ishii namni beekuu danda'a. Yookaan immoo baqa awwaallatanii achumatti yoo awwaalan malee garri dhaqaniin ijoolleen illee maal baasu maal fuudhanii deemuu miti ka. Haatii fi abbaan isaanii yookaan namni kun nama gaa'ela qabaatu dhala biyyaa qabaatu ta'uu danda'a. Suuraa kana yoo tarii kan beekan ta'e garaa kutataniitu namni keenya du'eera yaa waaqayyo taraaramiif jedhanii biraa hafu jechaadha. Garuu ottoo akkasitti garaan isaanii iji isaanii karaa laaluu akka nafneef jecha namoonni akka tasaa kan beektan taate yoo jiraattan suura kanaan illee tarii warri beektan yoo jiraattan adaraa rabbii suuruman amma jalqaba irratti isinitti argisiise kanaa fi akkasuma gubbaa irratti kana isinitti argisiise kanallee adaraa keessan namni beektan yoo jiraattan maatii isaaniitti illee himuu dandeessu jechaadha. Namni kun boqoteera tureera reeffa isaati kan lafaa argame Suudi Arabiyaa keessa gaara keessa jedheera mucaan kun jechaadha. Gaara beektu warri Suudi Arabiyaa lafoo deemtan lafa gaaraa keessa jechaadha. Gita tokkos viidiyoo waan ta'e akkasitti waraabanii fuula feesbuuk irratti poostii godhanii turani. Viidiyoon kun tokko Arabadha kan wajjin deemu tokko Itoophiyaa keenyadha kan wajjin deemu jechaadha. Ijoolleen keenya Itoophiyaa adaraa keessan karaa baaratiin hin deemina. Karaa baaratiin hin deemina obboloota kiyya jechaadha. Viidiyoo sana gaafan argu nan boo'e keessa qonna gadde dhugaa dubbachuudhaaf. Nan boo'e uwwade. Micishoo tokko lubbuu ishii keessa jira. Inni deemu daandii gubbaarra deemu jechaadha. Inni Oromoon keenyaa kun viidiyoo waraabaa haasaa deema. Inni Arabni sun immoo bishaan warra lubbuun keessa jirtu ol qabee warrateetu bishaan itti kennaa deema jechaadha. Bishaan itti kennanii galaa guduufatanii daandii gubbaarratti akkasitti warra immoo achitti duute immoo carquma itti uffisanii bira darbu jechaadha. Daandii gubbaarratti. Waanuma barbaade yoo haa ta'u maaloo biyya keessaniin ba'ina. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya keessaniin ba'ina. Akka kamaa ta'u biyya ofiitti duwwayya. Biyya ofiitti du'an yaajuu biyya ofiitti gadi awwaallamu. Biyya ormaatti yoo duute bineensatu si nyaata bara. Bineensa si nyaata. Ani reeffa sana viidiyoowwan sana argee nan boo'e dhugaa rabbiidhaaf. Nan boo'e ijoollee shamarraa baay'eedha kan karaa gubbaa sana irratti du'echa. Kaan isaanii immoo garbii gadi liqimsee akkuma barbaadeyyuu haa ta'u ammoo barbaadeyyuu haa ta'u yoo dhuma eenyurran deema wayyaa xiyyaarumaan illee yoo deema wayya. Baqattoota ijoollee keenya Itoophiyaa harki caalu biyya ormaa kan jiru harki caalu kan du'antu jira. Kan du'anii reeffi isaanii karaa irratti gatamaa oole jechaadha. Waaqayyo guyyaa isaa ka'eetu abaarsa kana nurraa kaasu malee. Kanas amma akkamittiin akka baqa amma ani poosti godheen jira nama baay'eedha. Nama baay'eetu of jalatti sheer godhate. Tarii yoo
maatillee kan beekan ta'e namni kun lafarratti tureera reeffisaa tureera. Reeffisaa tureera garuu immoo akkamitti akka beekan hin beeku kaani. Namni waan ofii kan wallaalu tasa firrillee yoo achi jalaan jiraate maatii sanitti himuu danda'u. Maatii isaanii garaa haa kutatanii. Dhala koo jedhanii eegurra naaf bilbila dhala koon dhabe jedhanii yaa rabbi jechaa bo'aa hafuurra. Yoo itti manii dhalli keessan boqottee itti baqqaa jedhanii boo'anii irmee ofii baafatanii tsim jedhanii ta'an irra gaariidha. Kanaaf warri garaa dhalaa qabdan, warri dhala qabdan, mucaa kanaa yookaan hayyoo isaa hin jirte ta'a yookaan abbaan isaa hin jira ta'a. Bakka kanaafuu adaraa keessanii namoonni beektan yoo jiraattan sheer godhaatii akkasumallee namoota beektanitti himaa yookaan koomentii jalatti naaf himaa jechaadha. Namni beektan yoo jiraattan mucaa kana jechaadha. Biyya kamiyyuu haa ta'u akkaataa isaa namni beektan yoo jiraattan warri na hordoftan jedhan siniin jedha. Rabbi inni nagaadha sin baase nagaan sinaa galchu. Obboloota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya daandiirra kan deemtan, daandii buutanii kan deemtan, luka keessaniin kan deemtan, Suudi Arabiyaa lafoo kan naxxan, warra achi keessa jiranuu rakkachaa jiru. Warra achi keessa jiranuu garatti ba'an dhabanii du'aa jiru. Isaan Itoophiyaa keessa jiran immoo ganaa lafoo isaanii achi seenu. Oggaan lafa onaa sana keessa akkasittiin deeman ijoollee mucaan viidiyoo waraabe sun gubaa kana jechaadha. Yaanaa nyaatu dhugaa waaqa. Shamarran baay'een argine reeffa isaanii jechaadha. Shamarran baay'een takkafaa namseen keessaa hin baane oggaa isaan bishaan itti naqan ol qabanii xiqqoo ishee akka namaa haxxiffachuu tokko taate jechaadha. Ijoolleen dhiirallee akkasitti. Ijoollee shamarran xixiqqaa kun maa biyyaa baatu dhugaa waaqayyoo. Maa biyyaa baatu maali abaarsa maaltu biyya keenya kanarratti ta'aa jira. Biyya ofiitti yoo waanuma barbaade yoo ta'e ani dhugaa waaqa ani waan akkanaa kana argee keessi koo nagaanan argatu jechaadha. Waan akkanaa kana ilaalee jechaadha. Sammuu koo muluutu na dhukkuba obboloota kiyya. Rabbi lafa isin jirtanitti nagaan sinaa eegu. Warri biyya keessaa hin ba'inaa dhara. Obboleessa kana egaa boqonnaa isaaf kennu wanti godhamu tokkollee hin jiru. Wanti guyyaatti yerootti dhagaa oollu gadduma baqa. Baay'ee nama gaddisiisu kanadha. Rabbi lafa isin jirteetti sinaa eegu. Waa'ee shamarran keenya, waa'ee ijoolleen keenya rakkinni isaanii sirumasa. Rabbi bichaa xufurummaa talaata. Yaa waaqayyo atumti falmiif ka'e. Akkasii siniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatooma. Laayikii godhaa ijoollee baay'eetu argee eenyuuchuuf danda'a waan ta'eef siniin jedha. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa laayik sheer godhaa maamila naataa warroonni haaraa mana koo dhuftanii yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Chaawu chaawu.